Gamni gara barbaadetti dubartii jallisaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyas kutaa tokkoo kaasee hanga 10ffaatti seeraan maatii kiyya biratti baradheera. Kutaa 10ffaas akkuman xumureen qabxiin naaf dhufeeti yoo jiru sababa nama goyyomsituu ollaa koo tokkotti dargaggoo tokkotti heerume. Dubartii gara barbaadanitti goyyomsanii jallisuun ni danda'aman ni jedhan jireenya koo irratti mirkanaa'uu isaan arge. Barnoota koo kutaa 10ffaa barachaa otoo jiru qorumsa moodeelii jedhamu akkuman fudhadhetti dubartiin ollaa kiyya jiraattu tokko namichi ijoollummaadhaan qabeenya akka gaariitti horate mana baaburaa kan maatii isaa kan dhaale lafa bakka hedduudhaa kan qabu horiinsaa loon re'ee sangoolii hoolaa harree fardi lakkaa'amanii dhumuu kan hin dandeenye dubartii bareedduu fuudhaaf hin barbaadaa naaf barbaadii jedhee natti mateeraa ati immoo ijoollummaa keetiin soorettii taatee jiraachuu yoo barbaadde filannoo kana dubartii gara biraatti otoon odeessiin harka kee galfadhu ani silaa otoo ijoollee lama hin deenye ta'ee ija koo barbarreedhaanuu hin haxaawwadhu ittaneerumaa jettee natti dubbatte. Anis maaliif kana naaf yaaddee barnoota irra naman jiru akka ta'e ni beekta mitii jedheen deebiseefi yeroo kanatti isheen naanna'anii jireenya addunyaa kanatti kan barbaadan maallaqadha. Ati immoo daandii fagoo otoo hin deemiin asumatti waan garaa kee bakka gahuu ni dandeessaa. Kan baratanis kunoo hinuma arginaa baratanii eessa gahanii jiru deebi'anii maatii isaanii rakkisuu erga dhama'aa guddaa dhamaatee booda wayyoo bara sana namni akkanaa na gaafatee ture wallaalummaa kootu irraan na dogongorsiisee jechuu keerra daftee harka kee yoo galfatte bayeessadhaa jettee natti dubbatte. Yeroo kana gurri koo ciisee ture qalbiin koo daandii barnootaarra godhatee kutaa 11-12 yuunivarsiitii eebbifamee hojii qabachuuf imalaarra ture gab jedhee ishee dhaggeeffachuu jalqabe. Mucayyoon kunis sirriitti na ulte nama hin bareenne bareedaadha naan jette nama qabeenya hin qabne qabeenya qabaa dhaala maatii isaan jireenya quufaa bashannanaa jiraachaa jiranaan jette. Booddee irratti anis dubartiidha mitiire jechi isheen natti dubbattu hundumaa dhugaa natti fakkaatee addunyaama lafa kanarratti kana dura hin uumamne ta'ee hin beekne nama reefu samiirraa gadi bu'utti heerumuuf akka qophaa'etti keessi kiyya yaadee mee gurbaa sana wal na barsiisii jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti isheenis tole otoo atiin jedheen bakka inni jiru waameen dhamaasuun isaaf waa hedduu isa dhamaasisuudha. Kanaaf tole yoo jette qofa bakka itti wal argitan guyyaa sa'aatii murteesseen wal argitu jettee natti dubbatte. Anis tole jedheen gurbaa ijaan hin beekne garuummoo keessa kiyyatti baay'ee bareedaa ta'e qabeenyaan dhaala hedduu maatii irraa kan argate baaduuf dhadhaa nyaatee jiraatu dammaa fi buna qalaa kan sooratu eeggachuun jalqabe. Guyyaas nuuf beellamtee yeroo qorumsa maatirkiif dubbisaaf nuuf kennametti mana barnootaan deema jedhee manaa baheen mana barattootaa ta'e tokko keessatti gurbaa kana waliin akka wal arginu na taasiste. Waliin deemeen bunni mana sanatti nu danfee nyaannillee qophaa'ee erga nyaannee dhugnee booda isa hafe lamaan keessan haasa'aatii waan irra geessan galgala koottuu natti mijettee akkuma Yihuudaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin qarshii 30 gurgurate maallaqaan na gurgurtee deemte. Waliin haasofnee akka bareedaadha jettee natti dubbatte bareedaa natti ta'ee argachuu baadhus akka abbaa qabeenyaadha quufa dammaaf dhadhaan basha'ee jiraata jettee natti dubbatte uffannaansaa kopheensaa natti beeksisuu baatus kan hafe turreema argina jedheen taajjabeen naannoo toora sa'aa 11 yeroo ta'u
nangalaa nagaggeessii jedheen yeroon isatti dubbadhu hiriyoota isaa tokkotti bilbilee koottaa balbala cufadhaa nuti deemuu fidhaa jedhee kooddii dura walii galan dubbatee dhufanii balbala karaa fuulduraa nutti qollofanii gurbaan kanaan booddee galuun hin jiru kanas ta'e sana har'aan booda harka koo huteetta jechuun afaan kiyya erga ukkaamsee booda otoo laguun narra jiru dirqiidhaan na gudeede iyyuufis harka buufis humnan dhabee silaa balballi cufaadha galgala toora sa'a lamaa ijoolleen ta'e nyaataa fi dhugaatii nuuf fidanii deebisanii nutti cufanii deemanii halkan qaamni kee dhiigadha otoo naan hin jedhiin natti taphachaa bulee yerooma sanarraa kaasee maatiin koo barbaacha kiyya naanna'anii gaafachuu eegalanii magaala keessa poolisootatti baadiyyaa firatti mana barnootaa hiriyoota kootti deemanii himanis hanga torbee lamaatti dargaggoon na qabe sun mana sanaa anaanis baasuu dide ofiis ba'uu dide booddee irratti akka araaraa fakkeessee akka ani isa bira jiru maatii kiyyatti yeroo beeksisu maatiin fudhachuu baatanis barnoota jalqabde haa xumurtuu hanga sanaatti baatee haa galtuu jedhanii akeekkachiisatti kennanii qormaataaf guyyoota muraasa qofa waan nafeef haala kana keessa taa'een qorameen xumure deebi'ee galuun qaanii natti ta'e kanumaanis jireenyi koo kutaa lammaffaa jalqabe gurbaan sooressadha dhaala abbaasaan aannaniif damma nyaachaa dhugaa jiraatanaan jedhan gatii mana kiraallee kan falachuu hin danda'u dhugaatti maatiinsaa qabeenya kan qabanidha haa ta'uutii garuu inni maallaqa of harkatti waan hin qabanneef abbaa fi haadha isaa biraayyuu kan ari'amedha baatii 4 magaala mana kiraa keessa erga jiraannee booda gatii mana kiraa of harkaa dhabee gara maatii isaatti geessee na galchee silaa warri ofii baga mucaa keenyatti nuuf heerumte jedhanii gammadu mitiiree haatis abbaanis obbolaansaas abaaramaa kana maaltu sitti qabeeraa milkii maaliin nama kanaaf tole jettee akka mootii hojii harkaan tuquu hin jaallatu nama waliin jiraachuun isaaf abaarsa fakkaataa ijoollummaa isaatii kaasee hojii gaarii hojjetee akka obboloota isaa yeroo nu gammachiisu argine hin beeknu mee maalumaan gurbaa kana filattee jedhanii na gaafatu anis lakkii kanaan duratti fuula isaa iyyuu argeen hin beeku guyyaan carraa namni jal'aan jireenya koo keessatti na mudatee gorsa akkanaa natti dubbatee barnoota koorraa na kaachisee yookiin jaarsa gaarii ergee maatii koo waliin hin araaramne yookiin immoo bultii gaarii hin arganne yookiin immoo barnoota kootti nafne sadiin badee jedheen isaanitti dubbadhe yeroo kana haatiif abbaansaa ati kanaan booddee haadha manaasaa taates ta'uu baattis dhala keenyadha si dirqamsiisee hanga mana keenya si galchetti nu immoo eessattuu sin gannu har'aa kaasnee maatii kee waliin illee araarani buusnaa homaa hin yaadda'inii barnoota keellee itti fuftee barachuu ni dandeessaa gurbaan kun silaa nama gaarii miti rabbumti dhuma isaa haa bareechu malee jedhanii natti dubbatanii yeroo kanatti ani hanga tokko nama kanatti boqonnaa dhabus maatiin isaa garuu gaarii naaf ta'anii barnootatti deebi'uuf yeroon darbeera hojii garaagaraa maallaqa xiqqoo ittiin hin argadhu naaf kennanii na hojjechiisu jalqabanii yeroo booddee gara biyya ambaatti imaluun barbaadaa haala naaf mijeessaa jedheen gaafadhe yeroo kana abbaansaa homaa rakkoon qabu waan feete hinsiif goonanaan jedhanii anatti maallaqa kennanii abbaa manaa koo waliin gara magaalaa Finfinneetti na erguun wantoota na barbaachisan guuttadheen deebi'ee sanaan booddee yeroo baatii 4 kan guute keessatti viizaan naaffee gara biyya ambaatti imalee abbaan manaan koos guyyaa kana na waliin dhufee na gaggeesse ergan imalee booda murtoo tokkon itti himee na waliin itti fufuuf amala kee duraadhaan gonkumaayyuu hin danda'amu gadi of qabdee maatii kee waliin hojjechuu kan dandeessu yoo ta'e anis kan hin qaburraa siif ergeen hojii irratti si gargaaraa jedheen itti himee kana ta'uu baannaan garuu anaaf ati nagaa jennee pileenii yeroon yaabbadhe sanumaan salaamtaan keenya dhaabbataa jedheen isatti dubbadhe yeroo kana innis nan deebi'aa maatiin kiyyallee na jibbaniiru waan ta'eef
atillee maaloo nan jibbiinii jedhee natti dubbate. Erga kanaatii maallaqa naaf ergi yeroo inni naan jedhu maatii keetti yoo deebite malee hin erguu jedhaani. Yeroo kana innis tole jedhee guyyaa tokko lamaaf gara maatii isaatti deebi'ee hojiis maatii isaa gargaaree maallaqa akkuman ergeefiin gara magaalaatti badaa. Torbee lama sadii hanga xumurutti maallaqni hanga harkaa dhumutti galagaleeyyuu maqaa koo hin kaasu. Yeroo xumuruu jala geettu nagaa keedhaa nan bade miti jedhee natti dubbachuu yaada. Maatii isaattis bilbiladheen akkamaa godhu mucaan keessan naaf sirraa'uu didee jira. Sodaa keessan waantan godhu dhabee jedheen yeroon isaanitti dubbadhu abbaan yaa mucaa koo akka bultiitti silaa otoo waliin jiraatanii bareeda ture. Haa ta'uutii garuu namni jaallatee jireenya isaa bultii isaa ganamaa hin dhiisu. Ijoollummaan kee otoo sirraan darbiin warra kee gargaariitii dafii jireenya gara biraa filadhu. Gurbaan kun ganama kee akkuma balleesse galgala keellee balleessuu danda'a. Siif miti nuyi maatii isaatiif nama hin taanedha jedhanii gaarummaadhaan na gorsanii. Akka biyya keenyaatti bultii diiguun safuudha. Aanaa keenya ganda 14 uummata 40,000 ol keessa jiraatu keessatti mana seeraa deemtanii aanaa kanaa nama meeqatu walii geeraa jettanii yeroo gaafattan hanga bara 2009tti karaa seera qabeessaa bultii isaa kan hiike nama 12 qofaadha. Kana beekeen qaanii natti ta'e. Maallaqa kiyyas nama kanatti erguu dhaabeen bara kanamoo bara dhufu ni sirraa jedheen otoo eeguu kunoo waggaa 6ffaa lakkoofsaan jira. Abbaan manaan koo homaa nama jijjiiramu ta'ee natti mul'achuu didee. Jaalladheen hin otoo hin taane bultii diiguun akka safuu ganamaa Oromoottis akka biyya keenyaattis aada malee waan na fokkotaadha. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qooda. Bakka kanatti dogongortaa sirreeffadhu naan jedha. Ana obboleettii keessan biyya Ambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi biyya Ambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi siin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada isinitti dhagahame komentii jalatti akka qooddanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun chaanalii kan akka jajjabeessan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 35 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ni gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.